bara Awurooppaanonni biyyoota Afrikaa baay'ee koloneeffatan qabeenya uumamaa fi namtolchee ardittiin qabdu kan isaanii taasifachuuf wanta raawwachaa turan seenatu yaadata. Itoophiyaanis wayita Ixaaliyaan weeraramte rakkoon kun amma tokko irra ga'uudhaaf danda'eera. Kaayyoo weerara Ixaaliyaa keessaa tokko meeshaalee dheedhii warshaa isaaniif galtee ta'uu barbaaduuf ture. Kanas galmaan ga'uuf naannoowwan qabeenyi uumamaa kunneen jiranitti xiyyeeffannoo olaanaadhaan fuulleffatan. Kanaaf immoo haalli mijaa'aan akka isaaniif uumamu kallattii kanneenitti daandiiwwan humna jiraattota biyyattiitiin ijaarsisaa turaniiru. Uummanni kunneenis warra humnaan daangaa isaanii darbuun dhufan kanaaf harka kennuu baatanillee yeroodhaaf hojiilee isaan hojjechiisan irratti hirmaachuuf dirqamaniiru. Uummata qabeenyi isaa Ixaaliyaan saamamaa ture keessaa naannoon Oromiyaas tokkodha. Naannoon Oromiyaa qabeenya ija weerartoota Ixaaliyaa guutan keessaa tokko ta'uu isheetiin godina akka Wallaggaa fa'aatti saamicha taasifamaa ture gola Oromiyaa keenya irraatiin yaadanna. Godina Wallaggaa lixaa aanaa Yubdootti waajjirri aadaa fi turizimii aanichaa iddoowwan seenaa qaban jechuun qabate keessaa tokkodha. Qotaa warqee. Iddoo albuunni warqee weerartoota Ixaaliyaan itti ammaaramaa turuu isaatiin seenan yaadatudha. Naannoon kun egaa yaa'utti ilaallu iddoo hawwata turizimiis ta'uu jala ta'aa jenneeti akka waajjira keenyaatti kan ilaallu. Akkuma ilaallu yeroo qarratsamu yookiin yeroo waraabamu naannoon isaa inni iddoon qotaa warqee kun iddoo seena qabeessa iddoo namni baay'eenis itti dhumaa turedha. Xaaliyaaniinis kan irra teessee hojjechaa turtedha waanta ta'eef akka seenaattis kan ilaalamuu fi iddoo hawwata turizimii ta'uu danda'a jenneeti kan ilaallu. Qotaa warqee jechuun akka aanaa Yubdootti wanta biraa osoo hin ta'in magaalaa Yubdootti marsee kan argamu iddoo bara duriitti kaasee hanga yoonatti albuuda warqee fi pilaatiiniyeemii baasuuf jecha qotamaa turee fi yeroo ammas qotamaa jirudha. Iddoo kana albuuda warqee baasuun kan jalqabame waggaa 100 ol ta'eera jedha ragaan waajjira aadaa fi turizimii aanaa Yubdoo irraa arganne. Haa ta'u malee caalatti qotamaa kan ture bara 1924 asitti. Naannoon kun naannoo qotaa warqeetiin kan qabamee jirudha. Iddoon nuyi amma jiraannu kun kan gajjallaa kanatti kan argamu naannaa kanatti kan argamu kun kan xaaliyaaniidhaan jalqaba xaaliyaanii duras warqeen hojjetamaa akka turedha kan beekamu. Erga xaaliyaaniin dhufte immoo gajjallaa sanatti meeshaan sila waraabamaa ture jira isaan hojiin kan hojjetamaa turedha. Bishaan iddoo sanarraa birbirirraa achi ol jal'atee isaan achi ol paampii ta'ee ibsaa cimaadha kan naannoo kanatti ture jedhama. Akka haayidroopaawuriitti jechuudha. Hojii guddaadha iddoo kana keessatti kan hojjetamu. Uummanni hedduun naannoo kana keessa iddoo adda addaati Jimmarraa yaa'anii Lubbaa Booraa keessaa yaa'anii iddoo adda addaati gara Qellem kanaas ol yaa'anii namooti baay'een iddoo kanatti hojii warqee kan hojjechaa kan turan ta'uusaati. Warqee kana yeroo hojjetanittis namoonni baay'een hallayyaa kana keessatti kan kufee itti jijjigees kan dhumaa ture ta'uusaati. Naannoo kana keessatti iddoo seena qabeessa naannoon kun jechuudha. Iddoon qotaa warqee kun jalqaba akkamitti beekame waan jedhuuf waajjirichi seenaa himamsaa afaanii wabeeffachuun haala adda addaan kaa'a. Iddoo qotaa warqee kana jaartii maqaan isaanii Tuuchoo jedhaman jiraachaa akka turanii fi dubartiin kun jinjibila naannoo mana isaanii qotanii gabaatti geessuuf yoo miiccan wanti akka warqee calaqqisu gabatee isaanirra guute. Kanumaan waan isaan wallaaluun namoota ollaatti agarsiifnan lammii biyya Xaaliyaanii Musee Zeebbaa jedhamutti akka agarsiiftu itti himan. Kanaan Musee Zeebbaan gammadee irraa fuudhuun baay'isaatii walitti qabaa jedhee sana qorannoof maallaqa xiqqoon irraa bitee biyya isaatti erge. Hammasitti namoonni hojii warqee kana barbaachaa itti fufuun Musee Zeebbaanis dhufee qorannoo laficha irratti gaggeessuun albuunni warqees baay'inaan akka achi jiru mirkaneesse. Sababa Musee Zeebbaan Yubdoon warqee akka qabdu Ixaaliyaatti beekamuun weeraramuufillee dandeessi jechuun ragaan waajjira aadaa fi turizimii aanichaa irraa arganne ni agarsiisa. Walumaa galatti waa'een jalqabbii qotaa warqee kun barriisaa waan tureef akkasumas hanqina barumsaa tureen wanti barreeffamaan taa'ee hin jiru. Haa ta'u malee Xaaliyaan lammiilee biyyattii qabeenya isaanii isaanumaan qochisiisuun saamaa akka turte beekamaadha. Isuma tumuu mammaaksa jedhu waliin wal fakkaata. Yeroo sana kan isaan ittiin qotan meeshaama jaginoodha, doomaadha. Kanaan meeshaama aadaatiin kan isaan qotaa turan malee meeshaa ammayyaa miti. Bishaan gararraadhaan achi gadi bishaan gararraa kanaan itti duraan boombaanii xaaliyaanii kan jedhamu tokko yookiin bishaanni gararraa kanaan asinilla boombaan kun jira.
naannoo Laalootii baheeti kan inni dhufu. Gama sanaan immoo Diimma kan jedhamu Buraayyuu bakkeetii baheeti kan inni dhufu. Naannoo sana keessatti bishaan addanaa achi iddoo lamaan kanaa yaa'ee dhufuun kana keessatti namni qooda qaba. Naggaadiraasa jedhanii iddoo iddootti qoodamanii jiru. Garee sana irratti jalatti qoodamaniitu naggaadiraasonni sun warqee kanan hojjisiisu. Warri isaan jalatti hojjetan immoo geessaniiti maayidiniitti kan gurguranii. Erga Xaaliyaaniin baddee kaasee immoo mootummaanis boombaa kanaan kan inni hojjisiisaa ture jechuudha. Uummanni naannoo kanaa xaqilaallaan baay'ee isaaniiti kan hojjechaa ture. Naannoo Buraayyuu kun, naannoon Jaarsoo kuni, naannoon Alakwaayiraa kuni, naannoo uummatumti naannoo kana magaalaa kanatti naanna'anii jiran hundumti isaanii hojii kanaan baay'ee kan beekaman. Kan isaan ittiin jiraatanis bal'inaan naannoo kanatti isaanii iddoo adda addaati Sayyoonoolee keessaa gara Lubbaa Booraatii Jimma keessaa hedduun isaanii yeroo sanatti qabamanii namoonni dhufan asitti kan hojjechaa turan jechuudha. Duraan meeshaan ammayyaan jiru meeshaa aadaatiin kan isaan hojjechaa turan. Humnuma namaatu soqee fixe kana. Hojiin warqee qotanii baasuu bifa kanaan yeroo sana jalqabame yeroo ammaa kanas uummata naannoon hojjetamaa kan jiruu fi investimantiidhaanis irratti hojjetameera. Wayitammaa kana bishaanni durree boombaan naannoo Laaloorraa bahee dhufuu fi asiin Buraayyuu bakkee keessaa bahee dhufee ittiin hojjechaa turanii gogeera karaan isaas duudeera. Amma kan ittiin hojjetan doomaumaaf akaafaa jaginoodhaanii kan kana fakkaataniin hojjetu. Cirrachuma addanarraa gayyaa'u kanaan immoo qu'aa yookiin immoo boondoo kuufamee jiru gajjallaa kanatti irraa soqamee warqeen irraa xaragamaa ture kana keessa lafa kuusiin jirutti xaraganii yeroo bokkaan roobu lolaadhaanis kan hojjetan jiru. Naannoo coreetii immoo itti jallisanii ammayyuu itti fayyadamaa kan jiran ta'uu isaati. Suphaas kan barbaadu ta'uu isaati. Naannoon kun miidhameera. Amma fakkeenyaaf fallayyaa naannoo kanaa yoo fudhattanii horiin uummataa kan irraa kuftee caccabdee kan duutus kan turte ta'uu isaati. Naannoo kanatti immoo naannoon amma iddoon nuyi amma jaajinee walii wajjin haasa'aa jirru kuni yeroo dhiyootti investimentiidhaan kennamee soqamaa ture. Naannoo 95 kaasee hanga 2001tti soqamaa ture. Ergasii kaasee hojichi naannoo 2001tti kaasee dhaabbateera. Meeshaaleen garaagaraa naannoo kana jiru. Ammas kaabaateriin looberee wantoonni biyyoottiin guuran kuni naannoo kanatti kan argaman ta'uu isaati. Amma yeroon ammaa hojiin kun dhaabbateeti kan inni jiru. Lafa qotaa warqee bal'aa ta'e kana isa kan yeroo Ixaaliyaatti dabalamee qotamuudhaan akkasumatti haaromsi osoo hin taasifaminiif ta'aa jira. Kun immoo dhiqama biyyeetiif ciccituu lafichaan irraan gadeen isaa horii fi namarraan illee miidhaa gahaa akka jiru namoonni haasofsiifne nuuf kaasaniiru. Naannoo qotaa warqee sana irratti uummata naannoo irratti dhiibbaan gahaa jiru. Qaamni hojii kana irratti hojjechaa ture hojii deebisanii kunuunsuu waan irratti hin hojjenneef horiin uummataa kun yerootti loowwan hedduun keessatti kufanii horiiwwan baay'een jalaa du'aa turte. Hojiiwwan qabeenya uumamaatiin irratti hojjetamu bal'aa isaa gara olii irratti 2004 asitti hojiiwwan eegumsa biyyee bishaanii bal'aa irratti hojjetamaa jiru. Tootaalii yoo illee iddoo qotaa sana keessa galamuu baatee daangaa isaa irratti hojii qabeenya uumamaa bal'aa kan hojjetamaa jiru kunuunsuudhaaf. Akkaataa waliigalteetti qaamni amma yeroo dhiyootti investimentii irratti gaggeessaa ture utuu deebisanii kunuunsuu sana akka waadaa waliigaltee sanatti deebisee irratti hojjete rakkoonni horii uummatarra gahu kun hin salphata waan jedhamu yaada. Naannoo kanatti gaaffii uummataa ta'ee sirriitti kan gaafatamaa ture. Uummatis baay'ee bal'inaan gaaffii isaa kan dhiyeessaa ture. Iddoon kun suphaa guddaa waan barbaaduuf qaamni investimentii geggeessee irratti hojjechaa ture kun naannoo kana deebisee akka inni suphuu fi akka inni deebisee kunuunsuudha kan gaafatamaa ture. Garuu yeroo darbe naannoo qarshii miliyoona 3 iddoon kun akka inni misoomuuf qabameeti kan inni ture. Garuu hojiirra kan hin oolle ta'uu isaati amma yoo wanaatti. Gaaffii uummataa ta'eeti kan inni amma yoo naatti gaafatamaa jiru. Egaa iddoo kanatti tarii mootummaan kallattiidhaan irratti xiyyeeffatee yoo irratti hojjetame malee haala amma dhiqamee jiru kanaan amma dur naannoon kun baay'ee lafuma caccabee dhumeera. Dhimma investimentii kanaa fi kunuunfamuu dhabuu iddoo kanaa akka nutti maniif kanaa haasofsiifne obbo Hundasaa Likkasaa bulchaa bulchiinsa mana marii aanaa Yubdooti. Gara waggoota 6 duraati amma bara 2000 fi 2001tti kan ture hojii qorannooti jedhamaati kan inni ture. Haa ta'u hojii qorannoo jedhamu malee hojiidhuma oomishaati kan adeemsifamaa ture.
Kanarraa kan ka'e lafti bal'aan gara hektaara 12 ta'u hojii warqee baasuutiin qotameeti kan inni jiru. Lafti sunis amma caccabee tajaajila adda addaatiif haalli inni ittiin oolleen jira. Kanaanis wal qabatee qaamni hojii investimentii iddoo sana irratti hojjechaa ture gad dhiisuu isaa tun hin beeksisin kan inni dhiisee ba'e. Kanaafis lafa sana deebisanii akka fayyisaniif akkaataa seera investimentiitti taa'ee jiruuf yeroo adda addaatti jara kan argachuu hin dandeenye garuu immoo qaama investimentii hoogganu godinarra jiruu fi darbee immoo hamma biiroottis beeksifneeti kan turre. Kanarraa kan ka'e jarri deebi'anii dhimmicha hojjechuus hin dandeenye. Falmii yeroo dheeraa booddee deebi'anii haalli isaan itti project proposal hojjetanii maallaqa gara miliyoona 3 ta'u achirratti ramadanii hojii kanan hojjenna jedhanii dhufan tureera. Haa ta'u garuu immoo hojii kanas hojjechuu hin dandeenye qaamni sheerii walii wajjin hojjetu sun gidduu isaaniitti wal dhabdeen waan uumameef hojii sana hojjechuu hin dandeenye. Lafti kun amma ammaatti akkaataadhuma caccabe sanatti kan inni jiru jechuudha. Sababa albuuda warqeetii fi pilaatiiniyemii Yubdootti beekamuu isaatiin hojiin saantima birrii dhagaraa hojjechuus as tureera jedhama. Haa ta'u malee ifaan ifatti warshaa kanaan hojjetamaa waan hin turiniif namni iccitii warshichaa gadi fageenyaan beeku hin jiru jedhama. Seenaa warshaa kanaa kan inni hundeeffamee bara Xaaliyaanii dhufaatii Xaaliyaanii fuuldura jedhu jaarsoliin akka nuun jedhanitti yeroo sana warshaan kun kan inni dhaabbatee mootolee shanii ni jedhu karaa kamiin dhufee jedhannee namoota yeroo gaafanne karaa Sudaan achii ol dhufeetu dhaabbate biyya Egzolaafiyaadhaa dhufee kan jedhan akkasittiin kaasu jaarsoliin. Bal'inaan warshaa kana irratti wanti hojjetamu yeroo baay'ee iccitii akka inni ta'e dubbatu jaarsoliin. Saantima hojjechaa ture waan jedhan kaasu. Isaanii namoota akka waardiyyaatti yookiin hojjetaa eegumsaatti ta'anii kanarra hojjetaa turan irraati kan seenaa kana arganne isaan amma lubbuun hin jiranii jechuudha. Kanaaf warshaan kun mootota shanii Ingilizii, Faransaayii, Jarmeenii, Kooriyaa fi Xaaliyaaniidhaan dhaabbatee kan jedhan akkasitti kaasu jechuudha. Gadi fageenyaan beekamuu dhabuun dhimma warshaa kanaa namoonni yeroo sana irra hojjechaa turan waardiyaan qabamanii akka iccitiin baafneef baafii galaa turan jedhu. Walumaa galatti akka qorannoo waajjira aadaa fi turizimii aanaa Yubdootti warshaa kanarraa saantimni oomishamaa akka turee fi laga birbirirraa humna ibsaa maddisiisuun magaalaa Yubdoof ifaa akka ture hubatameera. Warshaan kun erga warri Xaaliyaa baheen booda qaamni isaa irra caccabuudhaan bakkeetti hafee jira. Duraan yeroo jalqabaa iddoo kana argine wantoota baay'eedha gara iddoo kanaatti lafa kanarratti kan argaman jechuudha. Wantoonni qaama maashinii kanaa yookiin warshaa kanaa turan sibiilonni baay'een turaniiru. Garuu immoo sababii magaalaa aanarraas yookiin daandii dhabuudhaan fageenyarraan kan ka'e eegumsa dhabuudhaanii harka namaatiin sibiilonni baay'een ciccitanii babbadaa yeroo isaanii itti turanidha jechuudha. Amma wanti nutti agarsiisu wanta muraasa kanii harka namaatiin yookiin humna namaatiin wantoota ka'uu hin dandeenye qofaadha kan iddoo kanatti argaman yeroo kana. Kanaaf xinnoo kunuunsa dhabee miidhama kan irra gahaa jiru ta'uu isaa hubanna jechuudha. Waa'ee warshaa kana akka seenatti barreessu qofa osoo hin ta'in akka hambaatti haftee warshichaa ol kaa'uun gaariin ta'uu laata? Waajjirri keenya egaa qorannaa irratti geggeessu xumuree barreeffamaanis wantoota seenaadha jedhamanii wantoota waa'ee kana namoota beekan hundumaa haasofsiifnee qaama bulchiisa aanaati wajjin marii gochaa jirra jechuudha. Yeroo ammaa kana daangessuudhaan naannoon isaa kun akkuma argamu buna nama dhuunfaatiin kan inni qabamee jiru. Isaan kun hammi ta'e meetirri ta'e daangeffamee akka inni eegamu akka inni kunuunfamu hambaa seenaa ta'e iddoo kana akka inni turuu fi itti adeemaa jirra jechuudha akka waajjira keenyaatti. Walumaa galatti naannoo qota warqee kanaaf kunuunsi gahaan akka barbaachisu agarsiiftonni baay'een jiru. Keessattuu iddoowwan durii Xaaliyaan qotamaa ture kanaa fi yeroo dhiyootti investimentiin irratti hojjetame. Lafti suni akkuma amma jedhame balaadhaaf saaxilameera. Horii uummataa nyaachuu isaa duwwaatu hin taane hojiin qabeenya uumamaa yookaan biyyoon achirra jiru sun yeroo adda addaatti dhiqameeti kan inni deemaa jiru. Dhiqamee deemuu duwwaatu hin taane lafti sun ciccitaati kan inni jiru jechuudha. Kanaaf ofuma isaatii horii duwwaaf utuu hin taane nama naannoo kanaatiif iyyuu haalli inni itti sodaachisu hin jira. Maaliif lafti kun gara magaalaatti kan inni ciccitee deemaa jiru. Magaalaa kanatti naanna'ee jira. Lafti kun immoo ciccitee deemaati kan inni jiru. Kanaaf qaamni dhimmi isaa ilaallatu kun humna uummata aanaa kanaatiin deebisanii hojjechuun yookaan baajata uummata aanaa kanaatiin hojjechuun hin danda'amu. Humna kanaa ol inni. Kanaaf kan ta'uu qabu qaamni lafa kana mancaasee deebisee akka inni misoomsuu fi
qaama dhimmisaa laallatu wajjin hojjechuu bira darbee akka aanaa kanaatti ofii keenyaa kana goona kan jedhu humna sanaa hin qabnu. Garuu immoo jarri akka isaan kana irratti hojjetaniif qaama dhimmisaa laallatu ammas ta'e boruu jechuudha. Ammas kan nuyi goonee jiru jira. Jara kana dhiibbaa gochuudhaaf jecha mashinii addanaa ittiin hojjechaa turan sana addan akka inni turu akka isaan asii hin baafanne jechuudha. Mashinii kana baafachuudhaaf immoo ammas kallattiidhuma kanaa illee dhiibbaan geessifame akka isaan lafa sana deebisanii misoomsan goona kan jedhudha. Hanga qophiin kun warabametti qaama investimentii kan hojjechaa ture osoo haaromsan taasisiin deeme duukaa bu'amaa akka jiru wanta odeeffannoon arganneedha. Dabalataan immoo naannoo sana misoomsuuf humna aanatii ol akka ta'e obbo Hundasaan nuuf kaasaniiru. Nuti akka keenyatti hojii qabeenya uumamaa bara 2004 irraa kaanee hojjechaa jirru itti daballee lafa hin ciccitin fisan humna uummataatiin kan hojjetamaa jiru sana gara oliisaa irratti kan baddaasaa irratti argamu uummata jiraataa magaalaa kanaas ta'e hojjetaa mootummaa irratti hirmaachifne daagaa baasuudhaan biqilaa adda addaa dhaabuudhaan kan olafe sana kunuunsaati kan nuyi jiru. Lafti sunis inni duraan manca'ee ture sun deebi'ee bosonaa citaaf marga adda addaa uffachaa biqilaan garaagaraa asirratti guddachaati kan jiru. Kan amma nuyi humna keenyaa ol ta'ee ilaalaa jirru isa mashinii adda addaatiin qotamee humna uummataatiin ol ta'e sana garuu humna keenyaan gochuudhaaf hin dandeenyu. Kan sanaa olii garuu ammallee irratti hojjennee waan jirruuf abdii gaariidha kan inni qabu deebi'ee haalli inni itti fayyaa jiru waan jiruuf kallattii kanaan uummata magaalaas barattootas hojjetaa mootummaas hirmaachifne hojii qabeenya uumamaa bal'aadha kan hojjenne jechuudha naannoo sanatti. Qaamni dhimmi ilaallatu karoora guddinaa fi tiraansfoormeeshinii diinagdee magariisan kunuunsi naannoo akka cimu gochuun galmaan ga'uu keessatti ga'ee isaa ba'uu qaba. Karoora qonnarraa gara indastiriitti qabame galmaan ga'uu keessatti sochiin investimentii uummata sadarkaan fayyadamoo taasisuun irra jiraata. Hojii qabeenya uumamaa irratti kan hojjetu aanaadha. Haa ta'u garuu qaamni hojii investimentiitiif lafa sana mancaase immoo akka seera investimentiitti deessee fayyisuu qaba. Kanaaf seerri taa'e sun hojiirra ooluu qaba. Hojiirra oolchuudhaaf immoo nu duwwaatu hin taane qaamni nu wajjin hojjetu jira. Qaamoleen mootummaa gararraadhaa hamma gajjallaatti jiran jechuudha. Isaanii wajjin wal taane lafti sun akka inni deebi'ee misoomu gochuudhaaf hojjechuutu dirqama ta'a jechuudha. Lafti kun wal qabata. Kan dura bara Xaaliyaanis irratti hojjetame jira. Sanaan walitti hidhatee lafa bal'aadha kan manca'ee jiru. Lafti sun aanaan tokko miti qaamni sun kan balleesse duwwaa hojjeta. Even deeggarsa qaamolee kan biraallee barbaada jechuudha lafa sana deebi'anii fayyisuudhaafi. Kanaaf kallattii kanaan nus ta'e qaamni kan biraan jara sana akka isaan lafa mancaasan sana deebisanii irratti hojjetan gochuudhaaf tumsa waliinii nu barbaada, hordoffii waliinii nu barbaada. Kana biras yoo darbe immoo adeemsa seeraa keessa galee akka lafti sun deebi'ee misoomu gochuudhaaf irratti hojjechina jechuudha. Hawaasa naannoo qotaa warqee Yubdootii fi iddoo seena qabeessa lammiileen biyyattii humna isaaniin osoo qotanuu lubbuun warra Ixaaliyaan dabarte kana yaadannoof akka ta'uu fi rakkoo biraarraa baraaruuf qotaan warqee kunuunfamuu qaban dhaamsa qophii keenyaati.